warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii hordoftoonni chaanaalaa Mudee Umar bakka jirtanitti nageenyi Rabbii si waliin haa jiraatu isiniin jedha. Inshaallahu ta'ala har'as viidiyoo haaraa qabadheetiin isiniif dhufee jira. Inshaallahu ta'ala namni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaa dhufutti jirtan application akkuma bantaniin yeroo jalqabaatiif yoo dhuftan gubbaa isaa kanarratti Mudee Umar jettaniiti yoo itti barreessitan chaanaala gubbaa irratti jalqabaaf isinii bahu kana isa kana piroofaayila gubbaatu hixaniiti si'a takka eegatu hixanii sabskiraayib gootanii mallattoo alaarmii tana tuquudhaan ol ka jedhu irra kaa'attanii jechuudha. Galatoomaa inshaallah warri maatii taatan ammoo irra deebiidhaan bagaan nagayaan dhuftanii erga viidiyoo bantaniitii irraa baatanii tokkoffaa irratti hoom jedha lakkoofsi lammaffaa irratti viidiyoo jedha. Viidiyoo isa jedhu kana yoo jala yoo tuqxan viidiyoodhaan baay'ee as jala argachuu dandeettanii jechuudha. Kun akkuma isinitti mul'ataa jiru viidiyoo baay'ee hedduu babbareedaa ta'e viidiyoodhaan barnoota gadi fageenyaan viidiyoo hedduu isin barsiisuu argachuu dandeettanii jechuudha. Viidiyoodhaan kanneen keessaa ka barbaaddan tuqxaniiti barumsa adda addaa irraa argachuu ni dandeettanii jechuudha. Kun viidiyoo baay'ee jira. Kana hundarraa barumsa gaggaarii akka argattan homaa shakkii hin qabnu jechuudha inshaallahu ta'ala. Lakkoofsa lamarratti viidiyoo jedha. Inni lakkoofsa sadaffaa fi irra dabartanii afuraffaa kanarra yoo dhuftan laayiv jedha. Laayiv isa jedhu kanarra si'a takkaaf yoo tuqxan akkasuma viidiyoodhaan hedduu baay'ee ta'e kan laayiviidhaan qara'uu turre huruufa qaayidaa nuuraaniyyaa fi akkasuma darsiilee harkaan islaamaa fa'aa hedduu barannee jirra. Akkasuma darsii qura'aanaa fi muhaadaraan tokko tokkos keessanii jiru. Viidiyoodhaan dhedheeraa sa'aatii 1 fi daqiiqaa walakkaa akkasuma daqiiqaa 40 sa'aatii 2 sa'aatii 2 fi walakkaa fa'aa kana keessa jira. Bantaniitii karaa kanaan dhaggeeffachuu hordofuu irraa barachuu dandeettanii akkasuma obboleewwan keenyaafis sheer gootaniitii biraan gahuu dandeettuu jechuudha. Kanaaf karaa kanaan viidiyoo baay'ee barsiisoo ta'an barachuu dandeettanii jechuudha. Pileeylistii bira wanni isin geessan jiru viidiyoo sa'aatii 2 mara jira, sa'a 2 olii jira. Karaa kanaan barumsa irraa argattu. Inshaallahu ta'ala viidiyoo keenya laayik yeroo hunda laayik godhuun irraanfatina, sheer gochuun irraanfatina. Obboleewwan keessan bira gahee akka irraa baratan taasisuudhaaf viidiyoo keenya laayik sheer godhaa isinin jedha. Hanga barumsa biraatii walitti deebinutti galatoomaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.